Sammoona kanammoo kaayyoon isaanii ifaa kan hin taane namoota akka malee faarfannaatti ga'isaa jirantu baay'achaa jira. I don't know mentality akkamiitiin akka namni kana godhu anaaf ifaa miti. Garuu wanti baay'ee na gaddisiisu kan kana qoodaa jiru namootuma gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhanidha baay'een keenya. Kanaaf wanta kana dhaabsisuudha yoo dadhabneeyyuu at least xiqqeessuu hin dandeenya. Yooma xiqqaatee commenting godhinaa fi promoting godhinaa fi sharing godhina namoota hin qaqqabsiisinaan isiniin jedha. አሁን ባለንበት ጊዜ በጣም የተለያዩ ሰዎች በመዝሙር እንዲህ አንስቶ በመዝሙር ሙድ የያዙ እየቀለዱ ነውና ይሄን አይነት ተግባር ስታዩ ሼር አታርጉ። አትሊስት ማስቆም እንኳን ቢያቅተን ሼር ባናረገውና ፕሮሞት ባናረገው ላለው ጌታ ይባርካችሁ። Waa'ee namoota si dudduuba deemanii si hamataniif yeroo hin qabaate. Sababni isaa ati fuuldura isaanii jirtaaf dudduuba kee deemanii si hamatu waan ta'eef. Badasero kasu dia frutas pula dengan kita berdaftar, universiti ini sedang kerja irona badas, saya ingin gobozite, futura jimtes nama berani nama badas kamu free. Saya kan irona badas tanggaru, saya ingin kesan TV anti kesalahan. Kanafi. Abdi jirenya ko tiwawi ko gafarakina, itu bokonna ko tiga disa ko lafauna. Guyya muddama kooti fira durse kan birmatu dhokata yaada kooti gad fageesse kan hubatu baay'eeza gaaddisa qoratiidha innaniitti maqee darbee naan taane iddoo na boqochiisu keessi koo gaafa dadhabee caba koo Debachu barbade dakena mas cabe gala midamni sabaketi taura inni kesa natti chala Dibi kasi nama sifta chachidu chala kasi dankara karajiru iki kofta kanjinin samu chufe Lamomboyu baningara kedu baningara kedu feshu baningara kedu feshu baningara kedu feshu baningara kedu Main elaltem darbita warrumtime miliyona shan folarsi qabani medaqiti ilali yokani waan matukulalani nama kulfisiisu yokani waa'ee maqalame waa'ee masare waa'ee waantane nama kofalchiisuudhaan ergaa gurguddaan la keessa jira ergaa siif ta'u ergaa biyyaaf ta'u ergaa dhaloota oolchuun arga jira ergaa si qabaama ati jireenya kee keessatti hir'ina kan hin qabne seenonni kee guutuu gurri kee fayyaa iji kee nagaa teessee kan dhaggeeffattu namni abdiidhaan kan si eeggatu malee ati kan nama abdiidhaan eeggattu miti akkamitti akkati of ilaaltu hin beeku natu waaqayyo garuu akkamitti si ilaala beekta akka ijoollee ifaa akka warra mudaa hin qabne akka warra gonkumaa iddoo tokkotti mo'uu hin dandeenye akka warra mo'ichatti ce'anii akka warra ulfinaa gara ulfinaatti darbanitti si beeka akkamitti of beekta akka inni itti si beekutti of beekuu moo akkatti of beektutti of beekutu siif caala
mee sagalee kana warra dhaggeeffataniif share godhi namni ittiin haa jajjabaatu yoo sitti tole immoo follow na godhi nagaan wali in kadhanna galanni si haa ga'u Waaqayyoo nagaaf fayyaa nuu laattee kan yoonaan nu geessee kan nyaata nuu kennitee fayyaaf nagaa nuu laattee nan qabadhe hattuun qabadhe galatii kaabboo waaqaati Waaqayyoo guddoo galateeffannaa waaqa maqaan isa olfatu hojii wangeelaa guyyoo sadii kanneen karoorfame keessaatti waaqni hojii guddaa hojjetee jira iddoo addaa kan arwayyoodhanii iddoo addaa har'aa Arkaasaa Madeeriddaatti bobbaanee hojii wangeelaa hojjenne turre waaqni nu gargaaree har'aa iddoodhaan Yaabelloo irraati yookaan magaalaa Yaabelloo irraati gal kiiloomeetira 70 deema iddoo sunitti yookaan bakki sunitti wangeela lallabnee nam 140 olii lallabnee nami 54 Yesuus Kiristoos dhugeeffate nami 14 haraaraan deebi'ee jira harki dhoofnee waaqaaf galataa dhiyeessu walumaa galatti har'aatti nami 68 mootummaa waaqaa darame jira galataa waaqaa akkasuma yeroo lammaffaa ammallee iddoo addaa Argaasaa jedhanitti wangeel deemnee lallabne turre wangeel iddoo lallabneetti nami wangeelii itti himamee nam 147 oli wangeel lallabne jirra nami 27 Yesuus Kiristoos dhugeeffate jira nami fudhanii haraaraan deebi'ee jira nami 37 mootummaa waaqaa darame jira akkasuma iddoo addaa Madeeriddaatti akkasuma wangeelii lallabamee jira gumii waaqaa jajjabaatee jirti nami 2 asillee kakoof haraara mootummaa waaqaa darame jira walumaa galatti nami 81 Yesuus Kiristoos dhugeeffate jira nami 26 haraaraan deebi'ee jira walumaa galatti nami 107 mootummaa waaqaa darame jira seexanni haa ceeru barii bar wangeelaati mootummaa waaqayyoo hin bal'atti mootummaa seexana hin dhiphatu haleluuyaa hojii wangeelaa dura deema deemseen hin dhaam fageenni hundaan geessu beelin hundaan geessu dhabin hundaan geessu hojii waaqayyoo hin hojjetam haglaaf kan irra jiru ba'aa qabna ba'aa kan hojjanna boroonni guutuu addunyaa gubbaa jirtan fula kamiyyuu ka jirtan hojii waaqaa haa hojjannuuti kaanee hojii waaqaa hojjannu hadara waaqni nu kennu qabannee adeemnu hojii waaqaan hojjetu hojii waaqaa hojjetan hedduu jira lafti bal'oo jira itti agabuunu hojii waaqaa waliin hojjannu waaqni nu gargaare warri waaqi filaayittuu teettanii nu kadhachuu jirtan waaqni boojuun nu galche waaqni nu gargaare waaqni barkeessanaa hedduu Hallelujah. Yesus Gofta dame. Yesus Gofta. Koko. Yesus Gofta. Lama. Yesus Gofta. Sadi. Yesus Gofta. Hallelujah. Amen. Gofne waka galata. Dokuwa chuputi naikte wakako fayera maniko. Dokuwa chuputi naikte wakako fayera aha dokuwa chuputi naikte wakako fayera maniko dokuwa chuputi naikte wakako fayera dokuwa chuputi naikte wakako fayera sagale kesanol kasan fayera an fayera
karake biliza ani fayera hallelujah am fayera karake janamos hallelujah fayera ani fayera am fayera karake biliza ani fayera am fayera karake janamasi dukuba chuputi naikte wagako fayera namnamare jira hallelujah dukuba chuputi naikte fayera dukuba chuputi fayera maniko dukuba chuputi naikte wagako faye sagale kesana nagamu ka hallelujah ani fayera fayera karake biliza yadan fayera ani fayera fayera karake jirenya anagamu jada hallelujah ani fayera karake ani fayera hallelujah galanni ulfinni sifaatahu sifa baay'atu yesus berelile keessan hallelujah de made